Daawwattoota keenya sagantoonni keenya haala kanaan isin bashannansiisaa isin bohaarsaa yeroo kanarra geenyedha kan nuti jirru. Mee akkamii taariku cobni qalama keenya ati sirbii kun akka itti uudinii kee kanaan ta'etti yaaddee beektaa? Dhugaa dubbachuuf anillee ergaman qophii kana ilaale booda gadi fageenyaan hubannoo kana kan hin argadhe. Saniin dura hagas mara hubannoo kana hin qabun ture. Kanarraa immoo daawwattoonni keenya gaa hubannoo gaa akka argatan homaa shakkii hin qabu. Inni shaggaruma bahuusaa fi shaggar bahuuf jedhee kooraan fannifamuusaa fi ijoolleen hin dubbattu shurrubbaalan shugooteen na dhungattu isa jedhu sana qofa natti fakkaata namni kan fudhate. Anuma dabalatee iyyuu yeroo baay'ee kan hin dhaggeeffadhu sanumatti ilaalchi koo garuma sana deema malee hagas gadi fageenyaan hubadhee hin beeku beekta. Egaa sirboonni durii keessumaa warri artistoonni keenya buleeyyiin kanarraa caalatti xiyyeeffatanii ergaa dabarsuudha. Yaanni isaanii aartiidhaan ergaa dabarsuudha. Kanaaf haala kanaaniin uudin nu bareechee nu hiikee akka itti hubannu nu taasisee jira. Galatoomii jennaan. Isaanillee galatoomii jennaan. Itti yaaddee hojjechuu keetiin akkasitti haala kana miidhagsitee nu hojjechuu keetiin galatoomii jennee. Sagantaan keenyatti aanus galatooma. Galatooma gatii ta'ee fi achumaan illee galatooma 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 ajennuun mire. Egaa daawwattoota keenyaan bakka jirtanitti nu waliin turuu keessaniif galatoomaa jennee galatoomaa keenya sagantaa waliif TV'n qabatee ba'e keessaa isa haaraadha. Egaa aadaan galateeffannaa keenya xiqqoo ta'uuraan kan hafe kunoo sirbii galatoomaaf jedhamee jiruyyuu kan artistii keenya jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa Rabbi lubbuu isaa haaromsee Hacaaluu Hundeessaa kan bara lubbuun jiru kan hojjete kana qofaadha galatoomaa natti fakkaata gaa. Aadaan galateeffannaa keenyallee baay'ee hin beekamu. Eenyuun galateeffata? Galatoomaa kana keessatti immoo maaltu gaafiiwwan akkamiitu ka'u? Namni wal galateeffachuun akkam hawwiidhaan wal galateeffata immoo garuma keessa wal galateeffata isa jedhume abboomaa waan nutti himuuf. Kallattumaan egaa qophicharraa waan atamma jette kana kan hubannu ta'a kallattumaan gara qophichaatti yoo dabarre wayya. Ayi galatoomaan keenya kanuuti nuuf affeerama. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii waliif raatii takka jennee jalqabnee jirra. Kun televezyiinii waliif raatii torban itti al tokko kan isin bira ga'u qophii galatoomaati. Qophiin galatoomaa keenya televezyiinii waliifiitiin yeroo jalqabaatiif mata duree galatoomaa jedhuun uummanni Oromoodhaa akkasumas uummanni biyya kana keessa jiraatan hundinuu kan irratti wal galateeffatu, kan irratti wal dinqisiifatuu fi xiqqaan guddaan abbaan ilmi hundi namaatu galatoomii abbaa koo, galatoomii haadha koo, galatoomii uumaa koo jechuudhaan sagantaa itti wal galateeffatudha. Sagantaa kana yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinnee keessa naannofnee namoota dubbisnee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Anna Abboomaa Qaasooti. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Lammii Salamoon nafaana jira. Hamma xumuraatti nafaana ta'a. Keenya jedhama. Maqaan koo Zakkaariyaas jedhama. Tamaa Cawwaaqaan jedhama. Maqaan koo Addisuu Irbaasaa Toleeraa jedhama. Maqaan koo Firiyoota Shoomaa Lamuun jedhama. Addisuu Wadaajoo. Muhammad Ayyee Galatoomii kun waliif TVdha. Qophii galatoomaa irratti affeeramteerta. Torbee kanaaf mee Zakkaariyaas jireenya isaa keessatti eenyuunfaa galateeffata, eenyuunfaa ajaa'ibsiifata. Isumaayyuu ammoo mee eenyuunfaa galateeffata Zakkaariyaas hanga ammaatti jechuudha. Sirriidha namoota hedduu kaasuun ni danda'ama. Haa ta'uutii garuu ispeeshaalii haadha kiyya addee Kiniinii Araarsu ijoollummaa koo irraa ka'ee wanna baay'ee akka baradhu jiruu kiyya keessatti akka nama cimaa ta'u wanta baay'ee waan hojjetteef isii galatoomfachuu barbaada. Sanii ala hiriyoonni koo jiru, haati manaa koo jirti, namni baay'ee hin jira kana kaasuu hin danda'ama. Sanii ala immoo uummata Oromoo bal'aas galateeffachuuf ispeeshaalii uummata aadaan isaa aadaan keenya akka balali'ee ol ka'u uummata haga ammaatti faayitu godhaa turan gootota Oromoo galateeffachuu barbaada. Harmee kiyyaan galateeffadha jetteerta. Mee bakkuma isheen jiraniittiif iddoo isaan jiran dhayiiti itti dubbata karaa foddaa TV'tti dubbata galatoomii jedhi. Okay. Haadha tiyya addee Kiniinii Araarsoo magaalaa Asallaatti argamti. Galatoomii siin jechuu barbaada jiruu kiyya keessatti wanna achi godhe hundaaf jechuudha. Ulfaadhu galatoomiitis. Umriin keessan meeqama? Umrii kun egaa wanta akkasiillee ni mamudhama. 42 eegaleera. Waggaa 42 qabattaniirtu. Jireenya keessan keessatti
eenyuun galateeffattu hanga ammaatti umrii 42 lakkoofsistaniirtu mee eenyuun galatoomaa ulfaadhaa jettu? Umriin dabarse keessatti gahee olaanaa kan qabu Waaqayyoodha. Baay'ee isaa wanti kan na gargaare Waaqayyoodha. Inni biraan garuu akka namaatti wanti yaadu inni jalqaba. Umriin dabarse keessatti waan baay'ee na duukaa kan dabarse abbaa koo yoo ta'u isaan galatoome jechuun barbaada. Sana alana kan jiran namootiin galateeffachuu barbaadu. Inni jalqabaa ilmeessoo kan ta'e Imbiruu nama jedhamu. Kolleejii seeroon baradhu umurii hojii koo keessattis waan baay'een deeggarsa adda addaan kan na wajjin ture. Akkasumallee ilmoo siila koo Shuumii nama jedhamu. Umuriin baradha keessatti waan baay'ee kan waliin dabarsine. Na deeggarsa baay'ee kan naaf godhe ture. Sana ala kan jiru umuriin hojii hojjechaa jiru kana keessatti gara booddanaa mucaa durbii koo kan fuudhe Balaayi Taaffasee nama jedhamu. Deeggarsa ogummaa waan adda addaatiin haala baay'ee haala tokko tokko mijeessuun deeggarsa adda addaa naaf godheera. Isaan kanaan galatoomaa jechuun barbaada. Namoota baay'eedha kan isin galateeffattan dhugumatti nama bal'aa maatii bal'aa qabduudha. Keessumaayyuu mee amma aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa hoo maal fakkaatame akkamiin taajjabdan? Aadaan kun hin baratamne waan baay'ee irratti hojjechuu gaafata. Namni rakkina funaana malee waan xinnoo namni isa miidhee kaasuu barbaada malee nama baay'ee wanti nama godhe kaasuu hin barbaadu. Baay'ee illee namaaf godhe waan xiqqoof waan muraasa namni nama miidhe irrattitu ishee wayisee haasa'u yaallata malee gaarummaa namni isaaf godhe gaarii namni isaaf oole baay'ee namni kaasuu hin baratamne. Kanaaf aadaa babal'achuu irra jirudha jedhee yaada. Mee amma keessumaayyuu eessumas kaastaniirtu abbaas kaastaniirtu gama fooddaatti ammoo isaan laalaa jechoota muraasaan si galateeffadhaa ulfaadhu naaf jiraadhu umurii kan koo keessatti waan guddaa naaf gooteertaa ittiin jedhaanii. Iddoo tokkotti hundumaa isaaniiti baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Keessumaa abbaan koo jechuun umurii barattummaa koo irraa kaasee lubbuun jiru amma abbaan keessan jiru eeyyee Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa ganda Hoomaa Birbir jedhama. Bakkuma isaan jiranitti carraa TV argatanis isin daawwachuu baatanis yoo argatanis kallattuma ta'eenu YouTube irrattis waan fe'amuu fi biraan geettanitti mul'isuu dandeessa waan ta'eef itti dubbataa galatoomii ulfaadhu abbaa koo jedhan. Baay'ee galatoomii ulfaadhu umurii dheeraa siif kennu jedha. Ulfaadhaa. Galatooma ulfaadhaa. Baay'ee galatooma. Mee addisuun yeroo ammaa jireenya isaa keessatti nama wayii galateeffadhuun qabaa namaan galateeffadhu jira jedhee sammuu isaa keessatti yaaduu danda'a. Mee eenyuun galateeffata addisuun? Thank you ka jechuu barbaadu normally ka abbaa koo caalu dursuu hin jiru. Abbaa koo jechuun immoo Hirphaasaa Toleeraadha. Isuma galateeffachuu barbaada. Hirphaasaan eessa jiru amma? Akka tasaa ta'ee darbee jira. Lubbuun boqotanii jiru. Barsiisaadha waggaa 25 more than 25 years barsiisaa ture preparatory English barsiisa. He is my role model. Galateeffachuu qofaa otoo hin ta'in jechuudha. He was like I don't know role model, mentor, call it whatever. Akkasidha waan ta'eef abbaa koo galateeffadha. Ulfaadhu mee bakkuma jiranitti waaqa si kadhadhuu fi akka si dinqisiifattu ammoo maatiis namoota si ilaalaa jiran san nuuf ibsi. Galateeffachuun jalqaba thank you jechuun baay'ee waan guddaadha. Abbaa kee miti callistee illee nama karaarra deemu daandii gaafattee waan salphaallee gaafattee galateeffata miti. So akkasitti natti dhaga'amu akkasidha. Waan guddaadha. Namni hundumtuullee baay'ee thank you jechuu baruu qaba. Jechuun waan guddaadha waan ta'eef jechuudha. Maalillee hojjetu namichi suni you have to be grateful. Galatoomii ulfaadhu nama biraa yoo hin qabaanne kan maaf fidna. Galatoomi ulfaadhu eeyyamtu waan taateef mee firoot umriin isin gaafatamu hin sodaattu. Mee umriin keessa meeqa ta'a laata? Umriin koo gadi 23.
Waggaa 23 ta'a. Mee firooti jireenya isii keessatti waggaa 23 lakkoofsisteerti. Eenyuun galateeffatti har'a? Ani kanan galateeffachuu barbaadu duraan dursee galanni Waaqayyoof haa ta'u jecha harmee koo. Mee harmee kan kee maqaa isaanii dhahi? Maqaan harmee koo Kabba Bushrattaa jedhamu. Isaanin galateeffachuu barbaada. Eessa jiran? Godina Baalee Aanaa Gaasaraa ganda Naaqina ga'u jira. Baalee Gaasaraa jiru. Mee iddoo isaan jiranitti itti dubbadhuuti maqaa isaanis dhahi galateeffadhu. Eshi harmee koo Kabba Bushrattaa baay'ee si jaaladha baay'ee si galatoomfadha. Umrii kee guutuu nuuf jetteetiin kuftee cabxee har'a mootiyyuu akkan galma kana ga'uuf na wajjin bayii hedduu keessa waan nu dabarsiteef ishee galateeffachuun barbaada galatoomin jedha. Ayyeeshi galatooma. Galatooma ulfaadhaa isin jenna. Mee obbo Addisuun jireenya isaanii keessatti eenyuun galateeffatu sababii isaan galateeffataniif immoo maalidha? Hundumaa dura sana gargaaree Waaqayyoon nan galateeffadha. Itti aansuudhaatiin warra manaa koo addi duree biraanuu nan galateeffadha. Karaa waan hundumaa na wajjin jirti. Itti aansis immoo maatii koo iddoo garaagaraa jiranii haadha koos ta'ee warra lubbuun jiran hundi isaanii nan galateeffadha. Haadha manaa keessanidha kan jalqaba irra waamtanii sababbiin isin galateeffataniif inni ijoon maalidha mee? Wanta baay'eedha wanta tokko lama ibsuu hin danda'u. Haala hundumaa keetti na wajjin jirti. Yeroo rakkina koottis yeroo gammachuu koottis haala hundumaa keetti na wajjin anaan jajjabeessiti haala hundumaa keetti kanaaf ishee guddaa nan galateeffadha. Namoonni haadha manaa isaanii galateeffatan. Isin ammoo nama jalqabaati kan haadha manaa keessan galateeffatanii. Akkuma itti yaa'u namni keenya baay'ee haadha wal galateeffannatti xiqqoo rakkina qaba. Garuu hundumaa caalaa immoo kan nuti dhiyaattee jirtu isheedha waan taateef haadha manaa keenya galateeffachuu jajjabeessuu qabna teenkii ittiin jechuu qabna karaa hundumaa. Yoo isin rakkisne bilbila ishee irra bilbiltanii si galateeffadha ulfaadhu naa jechuun ni dandeessanii amma. Rakkoon qabu nan danda'a. Heloo duree akkamitti? Heloo hin dhaga'amni? Ilaamee baay'een si galateeffadha. Waan hundumaatiif. Ciao, ciao. Isinis galatooma. Ulfaadha bebbifanii ati carraa kana waan naatte ulfaadha. TV'n kunis immoo akka dhufee dhufu abdii guddaa qabna. Waaqoo isin eebbisu. Sigaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya galatoomaa televezyiinii waliif irraati bifa kana fakkaatuun isin biraan ga'aa tureetii irra jechuudha. Ana boomaa gaasoon ture lammii Salamoon Afaana ture jira. Torban deebinee wal galateeffannaa hamma torbanitti torbee gaarii qabaadhaa nagaatti.